jaalala jechuun maal jechuudha siif? Maali gaaffii uumama ol kaatee bum mana qola jaalala jechuun achirraa jalqaba jaalala jechuun maal meesiif akkamitti ibsita? Jaalala kana siyyada namni baay'een jaalala kana kubatti ibsu yuun beeku mee akkaman kan hin ta'etti. Anillee jaalala akkuma mataa kee xeeffadha. Yo! Ashama arka fona akkam jirtu nagaa keessan akka nagaa fayyaa ta'an abdii qabna. Akkam naa qabdan jirtan jaallattoota hojjettoota mana Oromoo kan YouTube video diimaan kushoo dhuftan akkam naa qabdan jettaa assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh isin jecha hara dhufnee deebinee raachaa wanni dhufnee deebineef isitti beekaa anaa miti kan beekoo chaala isii yaa wanni kana waan qabatee dhufte immoo birraas bum yennee. Yaa gaaffii intini gaaffii tokko gaafadha jedhanii dhufee gaaffii sana walumaan si galee haasaatti baay'isuu dhiisna gaaffii sana nu wajjin hordofame reedin gaaffii kan akkamitti akka deebisu gaaffiin kun anan ilaallatu baay'inaan. Ofii bareeffattee aayidaa qaban jettee. Aayidaa kanaanii immoo itti walii galee hojjetaa jiraachuudha. Yaa aayidaa san immoo anillee paartuu godhaacha. Kabajaan riidimaan kushtuu birratti nuuf dhufte. Yaa akkasitti nuuf dabaree inni takka akkasuma. Maka kabajamtoota keenyatti sis mannee irraa harka rukutaafee. Isinis baay'ee galatooma waan ni kabajanii interview kanarratti na dhiyeessaniif baay'ee galatooma isiniin jedha. Akkasi ka. Galatarraafa. Ishi gaafii isiin nagaaftu akka dhaqee waan deemsu fakkaata ayyuu no waa'ee. Kanaafiyyuu amma achitti hirkise isinii galee karkate xinnoo see zanaa dheedeessite. Okay. Gaaffiin tokkoffaanii dochiidhaan barreesse gimxoo afaan Oromootiin sii kaasii bifa intiriyaa jechuudha. Jaalala jechuun maal jechuudha siif? Maali gaaffii uumama ol kaatee bum mana qola jaalala jechuun achirraa jalqaba jaalala jechuun maal meesiif akkamitti ibsita? Jaalala kana siyyada namni baay'een jaalala kana kubatti ibsu yuun beeku mee akkaman kan hin ta'etti. Anillee jaalala akkuma mataa kee xeeffadha. Akkuma kee ibsita barsoo bisu amma. Ani lakkee xeeffadha. Ani eersee ibsuun barbaadu. Gabaabsi sa'aatiin isin gabaabsi qaba. Taamada. Jaalala chaan ana biratti maali jaalala akkam isa beektaa? Madde gammachuu beekanii? Jaalala chaan. Ani jaalala tokko ka'ee jiru madde gammachuuti. Maaliif kana ta'e kana jettee chaadhamu fakkeenyaaf namni tokko yoo ta'e singilii fi wati jaalala keessa inni tokko miti. Namni tokko singilii illee gammachuu danda'a garuu moor wayita jaalala fi wajjin jiraataa yookaan immoo bakka injiraami walii galee jiraatu soteen jiruu fi yeroo uffachuu gaane yaa jiruu fi yeroo uffachuu gaane moor ni gammadaa caalani sun gammachuu takka argee hin beeknetu nama dhagaamaa wata jaalala nama qabdu kana namni martuu beekaa gammachuu namni takka argee hin beeknetu onni inti keessatti bakka yeroo marti dassi jedha wanni marti isaa ture seenaa jedha kanaaf ani jaalalli madda gammachuu ta'edha. Maaliif nama wayira arge wanna kana immoo chaadha hiriyaa tokko qabaa. Jechaan hin beekaanii wal beenaa waliin barannee asuma keessa biyyoota kana keessatti chaadha. Nama badaa ture. Serious kan dhugaa nama badaa ture. Nama badaa keessaa yoo chaayina ta'a. On aarsaa wanni inni hojjenne jiru waan suusii badaa irra camcanaa gofa jiru gahee chaadha. Garuu jaalatti hin qabneen. Serious amanuu liyyeen wantoonni wanna kanatti immoo chaadha. Amanuu liyyeen jaalala qabeeni seenaa dhugaa irratti isinii galee raamchaadha. Mataa guddaa qaba raasaa qabaa ture ofirraa haadhi waggaa baay'ee hin argine waggaa tokko akkas hin argine achi booda sina maaliif akkana taate naan waan namarraa yoo deebi'eera naan jedhe amanuu ni deebi'ee kan ijoollee yoo deebi'ee beekti so achi booda jaalala hin qabdeen hin caasan erga jaalala qabdeen booda mucattiisu maal gooteeni karaa qajeela irratti hin gammadaa gammachuu isaa baqa kakara mucaan of ajjeesu malee jedhu sun jechaadha kakara aarsu dhugee sakkaree bakka argetti jiguu maali maal ta'u sun jechaadha jaalala keessa seenan maal ta'e gammadee jecha gammachuu itti dhagahamee gammadee karaa ofirra fakkeenya kaasee fi jaalala jechuun akkas jechuudha. Jaalachaan amma fakkeenyaaf yoo akkanatti addu fi ture yoo san sila bakkanatti deemu. Garuu waan jaalala kanatu deebisee jechuudha. So kanaafuu ani jaalala madda gammachuuti jedha. Ani kana kiyyaan madda gammachuuti jaalachaan. That's real. Ana keeffadhutti ana kana jaallatudha. Zuppa. Ana kana jedha. Tu walii galee jira. Kana maal ofin beenu malee. Ammallee akkamitti akkasitti qophaa'eera. Ammallee jaalaluma keessa hin jira. Allahu akbar. Ayyee.
sini gadan me jaalala raayana se ole yu qufamu jaalala haadha keetime jaalala haadha ke kan nama garabaraatun taane jaalala haadha ke jecha tokko baay'atun taane jecha tokko haadhi ko jechuun kan jechuudha haadha ko jechuun addunyaa jechuudha akkas agartani haadha jechuun addunyaa jechuudha haadha jechuun mi tokko beekin isin beekin kan haadha jechuun sondeen haati nama maraatu haati nama maraatu jechuudha ani haadha haati nama maraatu respecti tu qaba garuu haadha hundumtuu haadha keetiif jecha akkaataatti ibsitu adda addatu jira amma nama tokko isin illee comment jalatti haadha jechuun isiniif maal akka taate comment jalatti nu barreessa ready addunyaa ko jechuudha jedhee deebisatee jira naatee jira akkas beeka yaa haadha too jechuudha addunyaa jechuudha maaliifuu isiidhaan daa'imuma irraa kaastee haadhallee taatee abbaalee taatee kana guddiste isinii galee soo haadha jechuudha naaf waamara bakka wanna mara isiidhaan tan dara waan barbaadee tan dara garuu haadha jaan tan dara never anaano aareenyidha haadha tee agalitti immoo siin tan dara jechuudha awwaala isiirra haadha tee duusaan isiirra arteera garuu isii duusaa haadha tee boona isiidhaan illee tan dara garuu haadha tee yaan intan dardar amma nufa barkan kocha deebi ara barka fi ay waa mitaan akkas okay amma jaalala haadha ibsatee jira jaalala tinaaf qabdu yenna namni tokko amma jaalala obseedhaaf qabdu amma nam iddoo kana nama dabraa booste nan kejibin dhugaa jirtu dubbattaachu hara yaa jaalala obseedhaaf qabdu ibsi yenna siin jedhani akkamitti ibsitaasti obse jechuun maalisiif gaafii soodee obse jechuun maal jechuudha tokko obse jechuun maal jechuudha siif lammata jaalala ati obseedhaaf qabdu akkamitti ibsita jecha tokko nuuf ibsita kana illee jechuudha dirqama obse jechuun maalisiif inkejibin obse irra jirte inkejibin nama gara biraattaa jiran mandooqan Obsechan awal mai obsechan obse akkamit ibsita jedha jalqaba obse akkamit ibsita obse akkamit ibsita tokko dhago ya obse akkamit ibsita betani obse dara akkamit ibsasi serious akkamit akkamit mai lifi wannan kan bene fitara so isin anaf fakkeenya faccara akka ija kiyyatti nama kabaju nama jaalatu isin bira jiraatee fi serious nama waan jaalatu nama jaalatu fakkeenya hiriyooti akka ani jaalatu nama jaalatu hiriyooti ani mo wonna ana point to kufan hiriyooti nama jaalatu hiriyoota jaalatu nama jaalatu ya kumbachi dirqama garuu isin dirqama sontain isin jaalatu isin ni jaalatu hiriyoota ani tokko maali asirratti majoolle waadinyaa isaanii kuni waadinyaa isaati baay'ee anatti lelatti suquna kabaju wali wajjinillee kolfina xabanna baay'ee wanta na kabajanii fi anillee isaaniin kabajaa jechuudha amma waadinyaa tokko injiru kanatti kabajuu hin dandeenye baay'ee si galee garuu waadinyaa isaa kuni natti dhiyaatu isaanitti dhiyaata beekan baay'ee waliin kolfina wajjin xabanna kanaaf so obse channanaaf wanti hunda innillee waadinyaa tokko jechuun isin anaaf bakka akkamitti ibsitee kana jettan ibsa yoo ibseef nyaata dhumatu waan ta'eef isin jechuun cana qaama hiyara tokko jecha waan tokko akka amantii keessa illee jira bara heewwanii fadha jechaan addamirra asiisa baasee dhabara bakka isin ana qaama hiyara tokko jecha waan jaallu hojii jiraate waan jaallu hojii jibbitee waan tono hojii yoo taatu jecha anuma jecha isin na so isas oma wanni akka biraatti siibsu tokko yoo hin jiru jecha yeah that's jechuudha wow I'm so happy you know akkasi okay lamma tade saarta barko lamma tade wala no obse jechuun maal jechuudha naa deebiste baram ashi obse jaalala obse dha qabdu moo akka ibsitaa dha lammata jaalala obse qaba kee isaafi waan isin jaalatu surprise godhaanii yoo isin nama aaru taate aariira haras godhee gammachuutti deebisaanii waan isin gambak isin deemu barbaadu san fidaanii nyaati nyaachoraan nyaachaanii ganama fa'a keetiin qursi hojjedhee fi jechaadha kootuu nyaatu mata isin kan I'm so mata godhee fi masaaj godhee fi rafi oskololol naa ta'e kan amma nama tokkotti kuni sobatti bakkaatee dhufuu danda'a ugaan isinitti maal jechuudha bara amma fakkeenyaaf namni tokko yeroo na dhukkubu duwwaa ton taadhaanii arra xinnoo seena dabbaree jira yookiin waa hojjechuu hin danda'u yeroo qursiillee kennu qopheessa misaallee kennu qopheessa bakka yoo iddoo tokko na dabbaree jiru gabbaane bashannana maal jenna galata rabbiin kennaa hundumaa rabbiin namaa kenna kanaaf ani baay'ee natti tolee jira jechuudha thank you very much akkasi
No, dhugaatitti maala qomna gala maaliif sitti kanaaf hin gaafachuu barbaade. Okay. Live godhaatu maal. Wanta akkasii tola teessanii dhaggeeffachuu story akkasii birritti kaffalanii sila akkoo dhaggeeffatu. Okay. Okay. Gaaffiin inni taanu Freiheit dochiidhaani. Freiheit jechuun maal jechuudha afaan Oromoo keenyaani? Freedom bina. Freedom illee Ingiliffaa gina. Freedom jechuun siif maalime? Ani freedomidhaan jiraadha kan jettu maalidha siif freedom jechuun humtu? Yoo gabrummaa jalaa baane yoo amma naan akka kan keetitti amma akka Oromoo dhiiste akka kan keetitti akka jireenya dhuunfaa keetitti siif freedom maal? Amma biyya kana fudhadhu qabaatu biyya kana keessa jiraataa Oromiyaa keessattuu ta'e freedom jechuun kana gin as keessatti freedom jechuun siif maali? Freedom argattee jiraataa jirta moo? Freedom argattee jiraataa harameenyu? Maalidha siif ibsika freedom jechuun? Freedom jechaan namni tokko yoo gammadee jiraate yoo waan barbaadu san argatee jiraate yoo cinqaarraa adda bahe yoo yaaduu dhiise namni ilma namaa ta'ee kan yaaduu dhiisu hin jiru garuu haga tokko yoo yaaduu dhiise yoo bakka ajiruun toltee jiraate waan cinqamu yoo ittiin cinqamne biyya kana keessatti yoo rakkoon irra hin geenye waraqaa isaa argatee jireenya ofii fardeeffatee hojii isaa argatee tokkoffaan immoo chafirii meeshaa yoo hojii argatee hojii hojjetaa jiraate. Hojii sanatti immoo haala galfii qabaatu hojii ta'ee fi hojii dadhabee yoo namni tokko isin galee hojjetee dadhabee otoo galu fidee miidha kun anaaf kara kiyyate caa yoo hojjetee namni fakkeenya mana yoo taa'e namni haga kiyyaa cinqamu jiru yoo hojjetin namni haga kiyyaa cinqamu jiru serious. Amma alhamdulillah saat minimum kau saat macam video tu orang bukan aja saat itu viral ya orke itu ni rumah kisah kita ni orang orka oji enggak herra hingga oji hingga herra so aku suka tahu an freedom ni kawan freedom ni dah tu faya kawan tu kofa freedom ni kawan ya an freedom ni kerana saya cakap ramai tak hijati aku sih umumnya aja deh mana kes ada mata ko alam mana kes taano nille unujjetaane mojjetan tamaara wanta teefina hundi keenya busy taane kan nu jiraannu kun immoo jireenya namaa keessatti gammachuu namaa kennaachuu hojjetanii galatanii baratanii galatanii boqonnaadhaan jiraachuu okay inni taanu jireenya kee keessatti maaltu si gammachiisa jireenya kee keessatti bakka kun baay'ee na gammachiisa yookiin kanaano ani garuu wanta si gammachiisu nan beekalatti fakkaata beeku garuu okay jireenya kee keessa maaltu na gammachiisa iso maaltu si gammachiisa maa jedhani amma so maal kana argatu ammumayyuu jireenyuma jiraacha keessa jirtu kana keessatti maaltu si gammachiisa ani tokkoffaa yoo hiriyoota yaa wal argee waliin nyaadhee waliin dhugee waliin taphadhee tokkoffaa nu na gammachiisa jos tokkoffaa jechaadha lammaffaa viidiyoo fa'aa otoo waraabu na gammachiisa video waraabaa hiriyoota yaa wal argee jechaadha jireenya kee keessatti waan baay'ee tokko waan sirriitti si gammachiisu tokko himatta gar waan seeraan si gammachiisu seeraan si gammachiisu jechaan I don't know wanni baay'ee na gammachiisa wanni baay'ee na gammachiisa waan ta'eef ana wajjin gaafa gabbaatu sun gammachiisu si addatti kaayee nani si addatti kaayee tini kun fakkeenya ana malee ana nu wajjin jiraanna wanta ana malee maka amma gammadaa rawan jireenya keessatti gammachuun tiyya kinaam akka amma jiru kana caammaa gammadaa jira jireenya keessa wanni gammachiisu akkami jettee beektaa jireenya keessatti isoo wanni si gammachiisu na jaalata wanni amma anaani ammatu maaltu si gammachiisa naa jedhani bakka ani jiruu keessatti jireenya gaarii akkas jedhi kaati isoo maal ana sitti maan jira fakkeenya barani ati kun jireenya kee keessa waan si amma fakkeenyaaf ada jennaan gaafatani jiruu koo keessa maaltu si gammachiisa an jiruun qabaata jiru irratti galata rabbi baay'ee nutti tolan jiraata fayyaan qaba jiruu koo karaa jireenya gaafa jiraata garuu kanarra immoo jireenya kamtu si jiraachisa osoo jedhani you know ati beekta jireenya jiraachisa barbaadu akkasuma kan kee akkam kamtu si barbaachisa baay'ee ishi jireenya kana gammachiisa laatee alhamdulillah inni akka waan keetii kana chaadha agum jiraatu kana alhamdulillah chaata inni chaadha more so ta'e so kana gammachiisa jireenya keessatti chaadha sinigala chaadha mana mata fi qaba mana mata fi ya qabade kira mata keessa galu dhiisee ta'e mana ofii mata makiina moo waan of makiina tamu tokko jira makiina san qabade rangira forii jechaadha isa qabade mana tokko qabade jennaan bakka ajaa'ibatti jechaadha vum vum
Banaatee jira garuu mana kiraa manni Jarmanii jechuun akkuma mana ofiitti keessa jiraataman akka biyyaa sana namni mana kiraa mormarra sin ta'e kana godhe namni jiruu keessa jiraattanii birrii jajaan kaffaltaniif dhumate dubbii. So saniifuu garuu waan nagamas tokko yoo jiraatu ani hiriyooti yoo wal argee waliin nyaadhee waliin dhugee waliin jechuun. Waaw hiriyoota isaa wajjin jechuudha. Kanumaaf iyyuu kan baay'een ijoollee isaanii walitti gaafa walitti akkamii amma dhiyoo kana wajjin konisti intini minaan katama wayli deemnee turre akkasitti walitti yaani akka Oromiyaa sanatti isinii galee nama 5 ta'anii yaani xiqqaa. Akkasii yoo dhiyaatanii iddoo sanatti reediin arge akka inni reediin itti gammadu dhiisaachuu. Dhiisaan isinii jedha bara. Ani ndisana da sirri. Nambeka shibura argira. Echan baka komor bari yo tota te chala jaro jiyo argine ufra ki yara habo. Jollenis mo stress dini ciki kana baayisa qabatani ofra galuudha jira. Kana kana jiru gawaabduudha maalif namni of canna or maaf nama mataa ol ijoollee isaanii akkasitti enjoy godhanii galan malee abalu sana I don't care jiru jechuudha. Akkasii achumaan iyyuu baay'ee na danaqqa. Dhiiba waan adda keessa hin galin dhugoodha. Jiruun gabaabduudha. Akkasii inni gara biraan immoo jireenya yeroo amma fakkeenyaaf akkuma jireenya waa'ee gammachuu kanarraa ibsine jiruu dhala namaa kana keessatti sii galee namni rakkinni tokko irra ga'uu danda'a yookiin immoo stress jireenya guyyaa tokkorraa wanti tokko si aarsuu danda'a. Akkasuma wanti teessii guutee jiru kan irratti yookiin immoo kanatti yaadatti yookiin maatii isaa yaadduu ta'a armee keessaa yaadduu ta'a yeroo sana maal goota isti akka wanti kun sirraa hin turreef yookiin cinqii kana keessa waan hin turreef maal fayyadamta? Gabbaate qilleensa fudhatamoo qofaa ta'uu feetamoo maal? Qofaa ta'uu feeta of dhaggeeffachuu feeta. Ani of dhaggeeffadha. Yeroo baay'ee of dhaggeeffachuu. Of dhaggeeffadha. Serious akkana taa'ee sa'aatii 3-4 fechaadha of dhaggeeffachuun jaalladha. Taa'ee tuma jechaadha. Yoo baana mana cinqii sirnaa ta'e salaatee ofirraa kiyyaa du'aa kadhadhaa. Akkasii ani garuu dhugaa gaafa Wana kana ya bimbo. Gaafa na cannaku. Hemboti anu sini deh. Hemboti. Gadi kabde. Mata. Itu tuh bot. Boy ini lagi main. Kalian sendiri muncul dulu tuh kakak seperti YouTuber itu. Malif gerun ya dulu Barton ni malif pon jalan nanti. Asal jar dulu Barton ni mana boleh ni cakap asmara lagi ni asmara jara ini mana jara asmara tu juga. No, aku sudah tahu. Ati kafi kira jeta. Kafi itu kata tak. Okay. Gaaffii sadhumaa taafee inni dhumaa immoo gaaffiin kun maal isinitti fakkaata irra jechuudhaaf amantii jechuun maali? Yeroo kana isiniin jedhu amantii jechuun amantii maqaa otoo hin taane maali amantiin isaaf? Kaayyoon amantii isaatii immoo maal isaaf jechuudha isaaf. Anaaf amantiin maali yoo kana jettan taate jechaadha. Amantiin tokko namni tokko itti amanu kiristaana ta'ee musliima ta'ee maalumaanuu itti amanu jechaadha. Yoo amantii san seeraan qabatee waan amantiin sun godhee waan hin goone jedhumoo hin goone jecha sigareera miti kaayyoon yoo keessa jiraatee yoo keessa jiraatee amantii san keessa jecha waan inni kaayyoon isaa keessa jiraatee rabbii nama keessa jiraatee waan rabbi jedhe godhee nama jannata seenu sigareera miti jannata sigareera nama jannata seenu nama jannata seenuuf tattaafatu baqa nama jannata seenuuf tattaafatu jecha amantii jecha nanaaf sigareera miti karaa hundumaaniyyuu amantii kam yennaa hordofame jiru dhala namaa kana keessatti amantiin hundumtuu ummisa kan inni itti amanu jannataa fi abidatu jira jedha musliima kiristaan I don't care whatever hundumayyuu ta'u jechuudha. So amantii kam kan hordoftan keessatti iyyuu namni kan inni irraa barbaachisu nama gaarii ta'uudha. Ola nama gaarii nama ammeenya nama irratti yaadu gaarii namaaf yaadu. Yaa fakkeenya nama qesaa tokko maal jedha beektaa? Sareetu sigalee dheebote jira akka dheebote saree dheebote bishaan bichaa saree san dhubaasuudhaan jannat seentee jira. Jannat seentee namni rabbiin karaa ittiin jannat seensu karaa tokko si baruu danda'a sigalee waan ati badii balleessitee jira waan xuroo tokko jettee sassirraa qeetiniin karaa tokkoon si waan ta'u danda'a. Maaliif amma fakkeenya ani amma waa'ee amantii kana maaliif si gaafadha achumattuu yaadan qaba sigalee keessan ganni yaadan haasaadhuun qabachuu yaadi koo maaliif itti fakkaate amma amantii kam keessa yeroo hordoftan kanayyuu jechuudha. Namni tokko zimuma jedhe arraba namarra kaasuu zim jedhedhuma iseen kana taate iseen mataa qullaa deemte yookiin iseen surree gabaabaa yookiin kana uffatte kanaaf amantii kamiyyuu jechaa jira jechuudha. Garuu ko isin baraan jettanii namoonni akkasii kun amma koomentii mageenya jalatti haasoo barbaadan. Baay'isuu
Komentii bakkeenya jalatti iyyuu mataasi mul'ifatte maal mul'ifatte arraba kana gootanii jechuudha. So achirratti waan dhaasoo barbaade maal isinitti fakkaata innumti isin nama arrabsaa jirtan kun immoo jannati isin galcha jettanii yaadaa jirtan isin narra hin jirtan bara nama isa qullaa deemu sanarra yookiin nama isa badii dalagaa jiru sanarra hin caaltanii jechuudha. Dhiifamaa jiru akkasii maaliif arraba darbaa jirtan. Amantii musliimaa keessatti immoo namarratti hin faradinidha. Namarratti hin faradin argi jedhee amantii musliimaa yoo kiristaanaa keessa illee jira nan beeka waan ta'eef. Jedhee akkamitti namni zim jedhee arraba darba tokkumaa jechuudha. Tokkoof isee badii balleessaa jirtuu fi isee arraba darbaa jirtu lachuunsa abidduma seenti wal fudhattee jechuudha. Dhuma dubbiini. Dhuma kanuma asuu barbaadanii maaliif dhimamuu qaba namatti wanta ta'eef kan kootii fotoo taane Oromoo yuutubaroota jala deemee ilaali. Asibirtuu gaadha. Zim jedhanii yuutubaroota Oromoo hunda arrabsan Amaara bira wanta akkasiin jiru sappoorti godhee jechuudha. Kan keenya garuu akka namni sun mooraalin isaa gadi buutti arraba darbitanii warra komentii akkasii barreessitan isiniyyuu isee sana hin caaltan tokkumaa jechuudha. Sanii gadi malee. Sanii gadi. Namni akkasii arraba. Iseen kana godhaartu yookiin iseen mataa qullaa deemtu yookiin wayyaa akkasii fayyadamtu suni hin beektu ta'uu danda'a tokkoof. Itti muudha. Tokkoof yookiin tokko amantiin see musliima ta'uu dhiisuu danda'a. Lammata immoo duba intalli kun hin beektu ta'uu danda'a. Siigalee namni tokko amma hin beeknetti amma rabbi isaatti dhiyaate waa'ee amantii kanaa hin beeknetti cubbuu kamiyyuu yennaa hojjete isa wada cubbuun hin dhiifamaaf. Amantii kiristaanaa keessatti illee akkasuma musliimatti illee akkasuma. Amma see waa'ee amantii kanarraa hin beeknetti. Amma kabajaadhaan akkana yaamtanitti nageessana basa. Ayoota yuutuubii korriidii wajjin akkasumatti fumna. Galatuma warra support nu godhaa jirtan baay'ee sin. Ana nageessi gaa. Qoy gagana. Na nageessi narraa waan siraa baasu dhiyoo keessa. Galatoomii wanta naaf argamtee fi jaarsa keenya bareedaa kiyyaa. I love you so much. Baay'ee galatooma. Akkasii bagantaa. Baay'ee galatooma isinis wantoota akkana hojjechuu keessaniif itti fufaa. Itti fufaa akkas wanta kana godhu jechuudha. Artist akkasidha. Isinis waan akkana anatti amma ati nagaafte ta'an deebisaa deebisuu. Isinis wantoota akkana. Isin immoo akkam ture interview. Maalirra irraa fooyyeffadhame. Maalirra? Suuraa sirreeffadhu yookiin t-shirt osoo hin taane. Isinis wantoota akkana hojjechuuf nutis duraan akkana turre. Akkuma isin amma turtan kana jechaadha. So namni murtu akkana akka abdii muratina. Wantoota tolitanitti akkanumatti wanni godhaa. Baay'ee galatooma waan bareeda jirtanii. Jechaan gurbaan soltuun jettu sun illee waan bareeda jira. Jechaan wanta kana itti fufaasanii jira. Maraafuu isinis neeyamu keessaniif baay'ee galatooma. Galanni keessan kan bilisummaa Oromoo ta'uu kaayyoo hidhamtoota keenya immoo rabbi nuuf haa baasuu. Xiyyaaru rakkoon isa dha waddaa ishee. Maalu kaamera. Xiyyaaru rakkoon isa dha. Wow. Akkas morma kana yoo ta'u. Kan jiraatu Allahu Akbar. Deema itti miti barumsa jaalladha baroodha. Akkasii baay'ee sin jaallannaa baay'ee galatooma wanta nu hordoftanii fi so gaaffii namaa kun anatu isa gaafate inni immoo paartituu irratti inni immoo gaaffii isaa irraa otoo hin taane akkuma kana jiruuf jireenya keessa jiru gaaffii jirudha. Akkasitti na gaafata. Akkasii galatooma fayyaata jecha nama jedha irratti yennaan isin gaddisiise dhiifama naa godhaa baay'ee galatooma torbee gaarii. Guyyaa gaarii halkan gaarii haga viidiyoo biraatti walitti dhiyaanutti galatooma isin jecha peace nataa tolu. Bye. All set. Pull up. Records on records, got records on records, I'm riding around in a coupe. Pull up.